haati hola rafudatan goota hola rafudatani harka duwwan hambistani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. hordoftoota fi kabajamtoota Marroo Show. Arranta Marroo Show irrattiin isiniif haasa'uu deema. Maaliif namni yeroo hedduu gama keessaatiin na dhuftanii ayyaan eessa baddee ayyaan maaliif fuula kee gadi hin baasne ammaaf naan eessa baddee nurraa jettanii miseejii gama keessaatiin hedduu nan barreessaa jirtanii akkasumatti iimoonis na bilbiltanii na gaafachaa jirtanii. Ani hin banneen isinin jaa akka haa caaluun jiru ani hin dhabamne hamaan kiyya haa dhabamuu jee. Alhamdulillah rabbil alamin akkuma inni jeesanitti gaa osoo hamaan isaan dhabamin inni nu jalaa dhabame alhamdulillah jenna waan rabbiin nu fide hundaa'u fatanaadha alhamdulillah jennee qeebaluu qabnaan isinin jaa. Anis gaa khayrumaa fi hin badee maaliif akkuma beeynutti gaa torbaan kanneen kana keessa gadda addaa takki immoo gadda Oromoo miliyoona 50 nurra jira. Sanumaaf hin badeen isinin jaa waan biraatiif hin bannee keessa kiyya gammachuu waan nan qabneef keessa kiyya waan gadda guddaa keessa jiruuf keessa kiyya waan fayyaa nan qabneef hin badeen isinin jaa. Akkanaan isinin jaa daawwattoota kiyya warri gama keessaatiin dhuftanii ayyaan maaliif gabbaatee hin dubbanne ayyaan maaliif gabbaatee waan takka hin jenne naan jettan hedduu takka galatoomaa isinin jaa. Arraan tana gaafuma isiniif dubbachuuf isiniif dhiyaadhee hin jira maaliif yoo keettan taate ilaamaan tanaa keessuma kiyyaatu nan fayyinii keessuma kiyyaatu takki immoo na gurraachoomee akka qaqaatitti na gurraachoomee jira. Gadda dila kana akkanatti Oromoo miliyoona 50 Hacaaluun Oromoo miliyoona 50 du'e malee Hacaaluun hin du'e isinin jaa. Akkanuma inneef jijjibeessinagaa Hacaaluun torbaan tokko dura osoo torbaan hin geyin OMN rabbihee haasa'ee torbaan akkasii gizee du'e naan jaan hedduu takka rifadhee hedduu takka gaddi na dhageeme gadda guddaa na dhageeme isinin jaa. Ilaa irraan tanaa keessa kiyya fayyaa nan qabu yaa obboleeyyan kiyya. Sanifuugaa boonyeetis wanni hin jiru gootaan nurraa du'e goota keenyaaf booyuu hin qabnu akkuma uummanni keenya hayyuun beekamtuun jaan sanitti gootaaf hin booyanii jaan garuu haa ta'u immoo keessi kee waan gizee xiqqoteessee waan gizee miidiyaa sooshaal miidiyaa hunda laalteef jecha waan keessi kee fayyaa hin qabneef kanuma if qabu hin dandeenya kana bocha maaliif seenaa Oromoo keessaa hin bannee fi seenaa uummata Oromoo miliyoona 50tti hambisee du'e. Sanirraan ammoo deebi'ee osoo akkasitti inni du'e reefka isaatu nuti takki immoo hin awwaallatin takki immoo warri Oromoon dilluun osoo hin sabbariin oowwituma sani fuudhanii Juwaarii fi Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaa toota OMN hunda hidhannurraa guuranii haa ta'u immoo badiin isaanii kanaa jaarii gabbahanii waan nuun himiniif jecha hedduu takka balaaleeffannaa isaaniis maaliif namni haa hidhamu dhiiraa hidhama haa du'u gootaa du'a. Garuu immoo namni tokko badii takkaan malee hidhamu badii takkaan malee du'uun kuni waan hedduu nama gaddisiisu. Ani ilmi namaa numa du'a garuu akkaan taatu akka malettis numa du'a. Duuti Hacaalutu wallahi hedduu seenaa guddoo takki immoo hedduu sheenaa guddoo natti hambistee duute wallahi guyyaa san. Akkuma gaanamuu mush arabichaa miti Oromoo miliyoonni 50 taa'ee deebii isaa dhaggeeffachuudhaaf ummanni Oromoo olola rakkaasee maal jaani Abiyyiin Hacaaluu bitee jira. Mootummaan bilisiqinnaa mana kannee fi makiinaa kannee fi ilmi namaa kamiyyuu taalaan dhaaba fedha deeggara mirgeessaati. Waan fedha deeggara mirgeessaati namu mirga ofirraa qaba. Garuu immoo ololan taane maarree bitee jira mitiqqashoo bitee jira jettanii inni dhugaa akka hin bitamin akka dhaaba tokkoof hin bitamin gabbahee isinii ibsuu isaatiif dhugaa dubbachuu isaatiif arraan tana wareegame. San caalaa ammoo wanni nama qacca'u Oromoo miliyoonni 50 takki miliyoonni 60 kun guutuun
jaalala addaa kanatti Oromoo isaa tanaaf kannee maalayyaa maatii isaa qabana keessa Oromoon dillituun akkanatti isaa jecha maraattee jirtu maalayyaa haadha mana isaatii fi ilmaan isaa andaran wanni noqoccee takki immoo ilaa ammaan tanaa gaddi garaa kiyya keessaa hin badin waa meeqa qabadhee isiniif dhufutti hin jira waa meeqa isiniif qopheessee dhufutti hin jira jee akkuma miidiyaa irratti nuuf ibsisanitti deebi'ee haati mana isaa dhaltee takki immoo deessee guyyaa baatii takkatti irraa wareegamuun isaa isii immoo muddii citoo irratti itti taate maaliif yoo keetan taate ilmi namaa gizee dhalee namni haa dhalee hundinuu ni beeka akkaataa waan dhalti taate saniifuu gaa gana ifiifuu garaan sidheedhidha sinjaanii rifaaturraa hin haftuu deebi ammaa'ee sabbaan mana keetii akkuma sibiraa gabbeetti dhabame jechuun kuni waan hedduu nama gaddisiisaati takki immoo gadda hamaadha waan umrii ta'e sammuu ta'e keessaa simbanne itti hambisanii haadha mana isaatii fi ilmaan isaatirratti isii deessee baay'ee takka waggaa du'a isaa itti himan hanqam takka mee ilmi namaa kamiyyuu haa ta'u du'a dhukkubsatanii gara gaggalfattee rabbiin si harkaa fudhattu hanqam takka gaddita takki immoo hanqam takka rifatta du'a akkanatti dingata si dhufu tana dhiisiti garuu maal goona gaa yaa Oromoon miliyoonni 50 kuni Haacaaluun hin duune Oromoo miliyoona 50tu du'e malee jennee yoo jenne itti hin xiqqaatu isiniin jaa maaliif Haacaaluun sheenaa uummata Oromootti hambiseetti gabbahee ani Dr. Abiyyi nabitu hin danda'u je ani uummata kiyyaaf qaaliidha je sah dhugaa isaati ilmi namaa kakaayoo qabu takaamoo takkii karoora qabu garaattee hoo qabitamtu taate garaan kuni hanquma nyaatta numa dhuidda galatan qabu garaan akkanaan isiniin jaa Oromoo taatanii Oromoo tamiyyuu haa taatu garaaf hin bitaminaa isiniin jaa akka wallaalummaa kiyyaatti akka inni nuu jeessanii ilmi namaa garaa kana rabbiin si kana boruu harkatta boruu dhabda maaliif ka'arraa sikkannee nyaadhu gabbayyi hijibisiin jiru kuni takki maallaqa si kannee takki immoo uumama feetee si gammachiisee duniyaa irratti ati gabbaatee saba keetii irratti yoo karoorroo ooftu taate rabbiin ilma namaatiitu sikkanne malee rabbiin sitti hin kannine maaliif rabbiin irraa si gaafata jechuudha yaabbileeyyan kiyya hin gowwoominaa hin sininjaa maallaqa attanii duniyaan gurguraa hin sininjaa maallaqa attanii immoo saba keessan takki immoo dhiiga keessan hin gurgurunaa hin sininjaa maallaqni akkuma arra dhufetti borullee si harkaa dhabama rabbiin akka arra sikkannetti barullee si harkaa fudhata tahee garuu dhiinni lammii teetii takki immoo foon lammii teetii yoomiyyuu sheenaa sittee hafa saniifuu yaa obboleeyyan kiyya duutii Haacaaluu akkuma beekamutti gaa namuu gabbee irraa haasaa'ee jira haasoyinee boonyee wanni finnu hin jiru maaliif inni du'ee bakka dhugaa san dhaqee jira Rabbi biyya irraa salphisu jenna bakka dhugaa san dhaqee inni nuu himee jira beekatee jira maaliif ayyoon du'es lafan siileessu je Oromoo gizee lammiin tiyya dhiinni kiyya akkanatti ilmoo nama 10 takki immoo ilmoo nama 7 rasaasaan dhawamtee ani Facebook irratti arku na dhukkubaaji kaduu hobbaafatee je akkuma inni jeettu teessee addunyaa irra teessee waan hin taane waan garaa si nyaatu laaltee garaan keessa gubachuurra duute hobbaafatte alhamdulillah garuu du'a akka malee tanaatitu nama keessaa hin banne malee ka'arraan tana lubbuu ilma namaa ajjeese boruu rabbiin irraa kafala ati amma ilmi namaa nana garuu jettee yoo ilma namaa irratti shira yaaddu taate rabbiin si arga rabbiin ni dhokate as gubbaa jiru kun si arga ati waan feete dhokeessi ati waan feete diddibi ati haqa feete dhoysi ati amma ilmi namaa nan argu jetteeti fuutee waan feete balleessite takki immoo waan feete goote ani immoo daran wanni takki immoo keessa kiyya na fayyuu didee ilmi namaa nu du'a seenaan irraa si gaafatte akka dhiita tanatti hin haftu ni bariiti ilmi namaa waan takka waggaa godhu duratti yaadu qaba naaf dabartii jiruun tun naaf dabartii jettee jiruu duniyaa xiqqoo ati har'a Haacaaluu irraa hochiiste tana laaltee
boru ati arra maallaqa qabda dandeettii qabda humna qabda miskiina tokko miite rabbiin ammoo boru kasirra dandeettii qabu jira kasirra humna qabu jira kasirra waa hunda qabu jira saniifuu kasirra paawara guddaa qabu jira maaliif paawara rabbii jala hin baatu ati irra ilma namaatirra paawara qabda ilma namaatirra humna qabda ilma namaatirra ammoo waa nama godhuu dandeessa saniifuu ilmi namaa gisee waan tokko godhu itti yaadu qaba ani harreeyoon ilma namaa waa godhe boru ammoo ani rabbiin akkana na godhaatte itti yaadu qabda maaliif namni fageessinee hin yaanne namaa miti akka beeynutti gaa harree takki hoolumaatu hin yaanne ilmi namaa ta'e kamiyyuu ta'e ni yaada haa ta'u warri haa caalaa akkas godhe takki immoo hoolaa takki immoo harreetti isaan fudhanna waan isa sodaataniif waan inni onnee isaanirra qabuuf jeeyina nama dhugaa akkasii ajjeesu jechuun if ajjeesu jechuudha akka yaada fayyaatitti si galee sandara lammoo wanni garaa na gubu wanni na qocca'u haadha mana isaatii fi ilmaan isaa gabbaatee gizee isiin haacee hoolarraa fudhattan goota hoolarraa fudhattanii harka duwwaan hambistanii harka duwwaan hambistanii goota hoolarraa fudhattanii ilma abbaa malee narraa hiyyoomsitan gizeette dhugaa isiitii maaliif yoo kaayattan taatu balayyan fayya wallahi viidiyoo illee abi maruu hin barbaanne hanqaa dhugaan haa caaluun bahu garuu gama keessaatiin dhuftanii waan na darartaniif gadda fayya dhokeessee gubaddee garaan hundi na gubate maaliin godharee wallahi rifaatuun akkasii guyyaa sarrifadhe ganaallee rifaatuun akkasii na dhufti jee hin yaadu maaliif namni gisuma takka rifata hedduu rifadhe hedduu wallahi sininjaa haadha abbaan hedduanii yoo naan jaan ganaa waan hin rifadhu so maaliif waan hedduu rifadheef jecha saniifuu gaa yaa obboleeyyan kiyya duuti haa caalu akka malee nutti taate gizee haati manaa isaa gabbaatee uff jettee akkasitti anaannattu san waan hedduu garaa nama nyaatu dubartii kamiyyuu garaa ni nyaata dubartii kamiyyuu ni miidha intala dubartii taate ati gammachuun warra keessanirraa baate waggaa gammachuun mana keessa teessee gammachuu dila san hunda sirraa fudhatan waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu garaa nama raasu isii dhiisiiti oromoo miliyoonni 50 honihaa akkanatti haa caaluuf maraatan jaalala oromoo miliyoona 50 kanne tana maalayyaa mana isaa keessatti jettanii yaaddan isiin wallaahi sininjaa oromoo dila kanarrallee isitti hamtuudha haadhaa fi abbaa isaatiirrattillee isitti hamtuudha maaliif jaarsa kiyya gabbee ol deebi'aa jettee osuma hedduu gizee reefka isaa si fidan waan hedduu maashaallah rabbiin obsa kanneef malee achirraa'uu dhaltee ishii ciistu achirraa'uu ka'uun nama ulfaataa garuugaa garaa isii rabbi haa jabeessu rabbi haa sabbarsiisu wanni takka tasin sabbarsiisne ta'ammoo sabbaruu suquttillee ni jirti maaliif inni kuni daa'ima waan qabuuf jecha daa'imni tuni waggaa gabbaatee ol deebite maaliif daa'imni isaa kuni gurguddoodha daa'imni isaa kuni daa'imeef beeku gabbaarii takkii immoo taphatanii abbaan gizee ala daddabee dhufe takkii ala yoo muufatee dhufe ilmoo isaa kanaatu gammachuu kannaaf aaraala aaree dhufe tana ilmoo sanaa irraa buusa takkii immoo daddabbii ala daddabee dhufe tana ilmoo isaa gizee fi qaqqabe daddabbii baha akkasumaan sininjaagaa gizee ammaan tana ijoolleen tuni fuuldura dhaabbatanii abbaa isaanii nu dhufa jaanii eegan mee abbaan fayyattee ol deebitee si gaafatti hanqa feete yoo durtallee jechuudhaan gaafa bartee abbaan fayyadduu hin deebi'uu bartu takkatti ammaan tana achi deemtees deebitee mee abbaan fayyatti waan sabbaruu nama dhoorkuu qabdiisiini maaliif as deemtee achi deemtee baabaan fayyamee siin jetti abbaayyeen fayyamee siin jetti mee eessaa fiddaaf mee eessa abbaa keetii seentee fiddaaf nyaate gaa nyaatan nafxanyaan nyaatte mee eessa abbaa isiitii fiddiif saniifuu gaa kaduu hin deebi'u isinlee rabbi haa sabbarsiisu ijoollee sanirree rabbi haa irraanfachiisu ijoollee sanirree rabbi haa irraanfachiisu
maaliif yoo keessan taate ijoolleen abbaan keessan du'e jechaan waltu waan hin beekneef takki immoo waan du'ee san hin beekneef jecha achi deemanii jirtu garaa keenya jabeeffannee garaa keenya hidhannee akkaataa dhiiga isaa itti baasnuu fi akkaataa dhugaa isaa itti baasnu wal gurmeessinee wal Oromoon bakka jirtu wal jajjaartee tokko taatee harka tokko taatee wal qabattee dhiiga isaatii fi dhugaa isaa baasuu irratti hundaa'uu qabdiin isiniin jaa maaliif isinuu waliif hin galle Oromoo dhugaa barbaadanii miti namni dhugaan ni qallatti malee hin cittetti Oromoon isinuu waliif hin galle Oromoo duraan dursee maal irratti waliin galini sooshaal miidiyaa irra teessanii kaan maal deeggaru kaan bilchiginna moo bilchiginnaa baanansa ka deeggaru kaan Jawaar deeggaru kaan dhaaba adda addaa deeggaru dilaa jira. Amma yeroo dhaabaa fi akka biyyaatii fi akka wantaatitti wal deeggaranii miti maaliif gootaa nurraa du'e goota dhabne nama gana fiiyuujara isaatirratti waan meeqa eeggatu dhabne isin oggaa nama tokko dhabne nama mustaqbala keenya takki immoo fiiyuujara keenya teenyee abdiin eeggannu gizee dhabnu kana hedduu waan nu dhagayemuuf jecha bilchiginnaa deeggarus haa caaluu numa jaalattaniin isaa warri keessan irra hedduun haa caaluu irra jira immoo abiyyi deeggartan nama feetan deeggaraan mirga qabdan garuu nama dhugaa irratti dubbii fudhatamtu takka irratti nama deeggaruu qabdaniin isiniin jaa isin yoo arraan tana dhugaa namaa ka awwaaltan taate rabbiin borullee akkasumatti isinillee dhugaa keessan awwaala bilchiginnaa fi badhaadhina baantan kana deeggarreettanii dhiiga ilmoo Oromoo takki immoo dhiiga keessan awwaaluu hin qabdaniin isiniin jaa akka yaada xiyyaatitti tahee garuu immoo teessanii ifuma teessaniifu olola walirratti oofuu waan hin taane walirratti oofuu waan hin taane walirratti yaaduun kuni bareedaa miti maaliif namni nafxanyaa takki immoo adawwiin teenya takki immoo maal jaaniin diinni keenya wanni nu tuffateefu dura nu laaleeti ilmi namaa maal keessa ilaalee si tuffata ati silaalee hanqaati baatu silaalee siqoteeti si tuffata saniifu diinni nuti nu laalee nu tuffate nuti nu laalee akka nuti waan takka hin finne laalee nu tuffate nama meeqa dhabnee asitti nama meeqa dhabnee cal jennee afaan haqannee ifumaaf walirra duullee irraanfanne baruu sirjee kabiraa dhufa kabiraattis akkasumatti ejjeesan maaliif Oromoon akka humaan finne takki immoo akka waan takka hin goone ifumaaf irraa ajjeesnee isaanuma waliin neeyinaa jaanii waan karoora guddaa lafaa qabaniif jecha hin gawwoominaa isiniin jaa anarraa humataadha anillee hin gawwoomuun qabu isinillee hin gawwoomuun qabdanii hin gawwoominaa yaa Oromoo waan hedduu haasoinee nama dubbii guddatu dubbii dhiisanii feette Oromoon nama qorii guddatu immoo qorii dhiisanii feette kagaraaf bitamees boru seenaan isa gaafata ammoo lammii isaatiif qabsaa'es seenaan isaa akkasumatti barreeffamee teessi jiruu bareedaa takki immoo maatii isaatii fi akka biyyaalaa deemee akka fedhe jiraachuu wallaaleetii miti haa caaluuni haa biyya isaa filatee maaliif saba kiyya kadhumu jiru kana wajjin yoon dhume hojeeti haa ta'u garuu immoo akkanatti walirratti hin duulilaan isiniin jaa warreen bilchiginnaa deeggartan takki immoo badhaadhina deeggartan kuni hedduu Oromoo roorrisaa jirtanii Oromoo miidhaa jirtanii Oromoo hin miidhinaayin isiniin jaa akka yaada kiyyaatitti maaliif dhaaba deeggarreettanii takki immoo mootummaan biyya teenya warra biyya teenya deeggarreettanii dhugaa namaa hin dho'isinaan isiniin jaa asumaanuugaa isiniif dabarseetiin jira qophii biraatiin akka walitti deebinutti ganaa akka mana haariyaatitti walitti baana yaada adda addaa waan adda addaa fuffuradhee akka wallaalummaa hiyyaatti isiniif dhiyaadha saniifuugaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu asumaanuugaa du'aayii teenya rabbi haqa obboleessa keenya nuuf haa baasu rabbi maatii isaa haa jajjabeessu rabbi haadha mana isaatillee haa jajjabeessuun isiniin jaa namni du'aayii goonuuf Oromoo hunda ta'e irra caalaa ammoo